He who taught the use of the pen, so it's الذي علم بالقلم. So علم الإنسان ما لم يعلم. He says taught man that which he knew not. So it's علم الإنسان ما لم يعلم. As soon as the angel departed, akkuma maleekaan isaan biraa deemeen hedduu rifatan dafqi isaan irraan garagale fageenya kiiloomeetira 5 ta'u fiigaa gara haadha warraa isaanii Khadiijaa deebi'an yaa Khadiijatul Kubraa na hagoogi jedhaniin rifaatuu itti jirtu keessaa eega bahaniin booda waan isaan mudate itti himan garuu guyyaa san irraa jalqabee gara gaara sanii deebi'aniin deemne bakka san ittiin deebine dhimmi gaara Hiraa yookiin Jabal Nuur guyyaa san goolabame. No more. Finished with Ghar Hira, Jabal Nur. Finished. Achi booda maal dalagan gabaa ummataa keessa dhaabbatan baazaarii ummataa keessa seenan namatti waa himuu jalqaban assalaamu alaykum namaan jedhan wa alaykum assalaam jedhanii deebisaniif obboleessa isaa dhufte jedhanii gaafatan Yaman jedhee deebisaan laali obboleessa kiyya rabbi waa'ee natti buusee jira an ergamaa isaati jedhaniin nama biraatiinis assalaamu alaykum jedhan namni kunis wa alaykum assalaam jedha yaa akii eessaa dhufte jedhanii gaafatan Yasrib irraa dhufe jedhee deebisa laali rabbiin tokkichummaa isaa akka ibsu waa'ee natti godhee jira an ergamaa isaati jedhaniin nama haarawaa argan hundatti haasawaa turan namoonnis maraattuu jedhanii isaan yaamuudhaaf yaalanii turan garuu rabbi deebisaa kenne maa anta bini'mati rabbika bimajnuun ati ni'imaa gooftaa keetiitiin maraataa hin taane namoonni maraattuudha jedhan isaan garuu dalagaa isaanii dalagaa jiran dalagaa rabbii isaanii dalagaa jiran wanti anii fi ati dalaguu qabnus kana ture rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanaa dhugumatti ergamaa rabbii irratti hidhannaa gaariitu jira jedhe fakkeenyi isaan lafa nuu kaayan kana anii fi isinillee gabaa tana dhaabbachuu tanurraa barbaadam tokkichummaa rabbii labsuu qabna mushrikoota naannoo keessanitti heddummaatanii argaman ofitti yaamaa yeroo isaan raamaan gooftaadha jedhan laa shariika laka jedhaanii yeroo Krishnaan gooftaadha jedhan laa shariika laka jedhaanii Yesuus gooftaadha yoo jedhan laa shariika laka jedhaanii Budahaan gooftaadha yoo jedhan laa shariika laka jedhaanii kun dalagaa keessanii fi dalagaa kiyya garuu isin ni sodaattan. You are terrified. Isin sodaattanii jirtan anis akkasuma kun waan akkaan nama sodaachisu hardhaan tana namni maa dubbatteef dhagaan sidha hin jiru yoo dubbii sana dubbattan namni isin miidhu hin jiru humnaan jechuu kiyya eegasuu maaltu nu sodaachisaree qoosaa namni nutti qoosu sodaanna namni maal naan jedha jenna diidaat maraatee jira jedhan sheekni kun maraattuudha jedhan Dr. Billaah maraattuudha jedhanii haasawan jennee sodaanna. Dr. Billah is mad. Yes. Eeyyan nuti waan tana sodaanne namoonni maraattu jedhanii nu waaman jennee sodaachutti jirra namoonni rakkoo qaban tarii warroonni hashiisha fudhatan nu laalaa waanuun jedhan jennee sodaanna laalaa namicha kana gabayaa keessa dhaabbatee magaalaa keessa dhaabbatee Allahu akbar laa shariika laka jedhaa iyya kun maraattuudha jedhanii nurratti haasa'uu jennee sodaanna nuti akkana jedhamu sodaanne. I said, you know, rakkoo tana keessaa karaan ittiin bahan kan biraan jira akkaataa rakkoo tana keessaa ittiin baanu argannee jirra waan tokko akkaan barbaaduun waan harawa akka uumtu si taasisa yoo waan tokko dalaguu akkaan barbaaddetti karaa waan san ittiin dalaguu dandeettu ni argatta akkuma isin beeytan an karaa jidduu dhaabbadhee waan kana dalaguu ni danda'a magaalaa qixxee dhaabbadhee himuu ni danda'a magaalaa Mombaasaa bakka Momboo Xayyaarii jedhamutti waan kana dalagee jira namoonni Mombaasaa beekan bakka kana yaadachuu danda'u bakka konkolaataan nama fe'uuf dhaabbatutu jira anis bakka sanitti maayikii kiyya qabadhe dalagaa tana dalagee jira bakka sanitti wanti akka dalagu na taasise namoonni achi jiraatan hundi dalagaa akkasiisan dalaguu isaaniiti anis hamiliin kiyya ni kaka'e garuu darbanitti waan kana dalaguu hin danda'u Landan keessatti waan kana dalaguu hin danda'u ummanni Mombaasaa akkuma kiyya maraattuu waan ta'aniif anis akkuma isaanii dalagaa san dalage waan akkaan barbaaddu argachuuf jecha yoo carraaqu karaa waan san ittiin dalagdu ni argatta karaan lammataa yaada haarawaa wayii uumne nuti hardhaan tana jinniiwwan bara kanaa to'achuu dandeenye jirra warri durii mala garagaraa fayyadamee jinni ofitti yaamuudhaan to'annaa ofii jala oolfachuu danda'ee jira waan ofii isaaniitii barbaadanis dalagsiisuu danda'anii jiru hanuma wal fakkaatuun jinniiwwan baranaa kanniinis to'achuu ni dandeenya. Like Aladdin is wonderful lamp. You rub the lamp and the jinn comes along and you tell him what to do for you. That kind of people, you know, there's jinns under your control. These modern jinns. Buufataalee TV, reediyoo, monitaroonni fi intarneetni jinniiwwan baranaa kan to'annaa keessan keessa jiranidha.
wantoota kaniin itti fayyadamaa waan kana ofii keessanii hojjechuu ni dandeettan waan takka isinitti mul'isa wanti kun akkaan salphaadha magaalaa Darban tan Afrikaa kibbaa keessatti argamtutti Afrikaan kibbaa biyya apartheidiiti biyya gosummaa keessatti haalaan daraare biyya cunqursaan humnaa olii jiru ummata kiyya san akkaan dararaa turan haa ta'u malee biyya sanitti karaa irra dhaabbadhee dalagaa kiyya kan akka hojjedhu naaf eeyyamamee jira laalaa waan an dalagaa jiru monitara foddaa gubbaa kaa'e guyyatti sa'a 24 dalagaa daawaa akka dalagu gochuu danda'eera. You know, 24 hours a day I can make it to do the work. Monitara san keessaa diidaatu guyyatti sa'a 20 fa'aa haasawa. Anatu maashinicha dalagaa kana akka dalagu isa taasise. To'annaa keenya jalatti argama. Kanaafuu dhiiroo itti fayyadamaa. Nuti itti fayyadamutti jirra. Suuraa kana laalaa. Namni nuun morme hin jiru. Namni diidaat maraattuudha jedhe hin jiru. Sababni isaa an bakka san hin jiru. Garuu karaa biraatiin dalagaa dalagamuu qabu. Hojjechuutti jira. Suuraan amma argitan kun kan alaati. Keessi waan guutameef namni ala dhaabbatee ilaalutti jira. Suuraan kunis suuraa biraati. Muslimaa fi namoonni muslima hin ta'in ala dhaabbatan dhaamsa dhageeffataa jiran. Isaan bashannansiisaa dhaamsa isaaniin gahutti jirra. Keessatti ammoo namoonni bashannanii taa'aa jiru. Dhaamsa isaaniif darbus dhageeffataa jiru. Keessaallee alaallee monitara qabna. Yoo ajjeesuu barbaadde karaan adurree ittiin ajjeesu hedduutu jira. Biyya sanyummaan akkasitti babal'ate san keessatti masjida namoota ittiin hawachuudhaaf itti fayyadamne. Akkuma rabbiin ibiddaan Muusaa waame sanitti nutis masjidaan nama ofitti harkisnee jirra. Masjida keessa wanti nama bashannansiisu ni jiran jedhanii yaadan. Namoonni muslima hin ta'in garaagarummaa masjidaa fi mana sagada amantii biraa jidduu jiru maal akka ta'e hin beekan. Yeroo nutis masjida guddicha hemisfeera kibbaatti argamu kottaa daawwadhaa jennee affeerru mana sagadaa biraa itti fakkaatee dhufan. Jechi masjida jedhu jecha biraa kan mana sagadaa hinduu yookiin amantii biraa ittiin ibsamu itti fakkaata. Kanaafuu gooftaan arbaa bofaa fi qamalee hiriiree isaan eegu itti fakkaataa dhufan. Dubartiin biyya Ingiliiz takka daawwannaaf yeroo gara masjidaa dhuftu waan hunda ibsineef. Kana booda beeytanii yeroo as dhufu muuziyeemii gooftooleen hedduu hiriiranii keessatti agarsiifaman daawwadha jedhee dhufe nuun jette. Kana jechuun wixata qamaleen akka gooftaa, kibxata arbi akka gooftaatti, harbaa ammoo bofni akka gooftaatti. Gooftonni hundi akkanatti hiriiranii na eegan jedhee dhufe. Garuu eega as gaheen booda dhugaa argadhe jette. Dubartiin Afrikaa sanyii warra biyya bulchuu irraa taate takkas intalasii qabattee dhufte. Masjida keessa isaa yeroo daawwattu ni aarte. Dubartiin tun saawwan meeti jettee gaafatte. Saawwan aanan irraa ilmamu ni beeytaniimi. Obbolii isaatu si jalaa badee dhufte moo jennee gaafanne. Lakki intala tiyya sa'a sitti mul'isa jedhee fide nuun jette. Eegasuu obbolii bakka dogongoraa dhufte jenneen isiinis deebistee garuu itti mul'isuudhaaf waadaa seenee jira akkam godha nuun jette. Obbolii kun dogongora kiyyaa jedheen. Isiinis sa'a mul'isuudhaaf waadaa seentanii jirtan naan jette. Anas lakki akkasii miti. Yoo sa'a daawwachuu barbaadde daawwachuu ni dandeetta. Daandii amgeeni masjida irraa fageenya maayila 2 irratti mana sagadaa hinduu guddichatu jira. Warri hunduu ummata kiyya. Mana sagadaa san keessatti waan arguu barbaadde hunda ni argita. Sa'a, qamalee, bofa waan hunda ni argita. Ummanni sun ummatuma kiyya. Afaanuma an dubbatan maqaa maatii wal fakkaataa qabna. Moraarjii Deesaayi nama jedhamu beeytanii inni muummicha ministeeraa biyya dimokiraasii guddicha dachii kanaati. Inni abbeeraa kiyya. Maamuu jennee isa waamna. Fincaan loonii guyyaa hunda yeroo 6 fi 8 dhuga. Sun ummata kiyya. An waan sanitti hin qaanfadhu. Rabbi waan san keessaa na baase. San keessaa bahuu kiyyaaf ammoo nin gammada. Araboonni muraasni gara naannoo ummanni kiyya jiraatu dhufan. Ummata kiyya waliin daldala hojjechuudhaaf dhufan. Alhamdulillah adeemsa keessa abaabilee fi akaakileen kiyya ummanni kun ummata gaarii akka ta'an hubatan. Nutis akkuma keessan san ta'uu barbaanna jedhaniin ummanni arabaatis deebisanii kun salphaadha. Harka keessan as kennaa jedhaniin. Kana booda akaakilee fi abaabileen kiyya muslima ta'an. Osoo silaa arabban sunniin dhufuu baatanii anas arra fincaan sa'aattu narraan dhangalaa ture. Sababa kanaaf abbaan kiyya yeroo hunda yeroo ummata arabaatii wal argu harka isaanii dhungata. Anis dhungataa ture. Kana booda abbaan kiyya osoo arabban kunniin dhufuu baatanii bakka firoonni keenya jiran san jiraannaayyuu naan jedhaa ture. Kanaafuu dubartiin Afrikaa sun masjida keessa sa'a barbaadaa turte. Masjida keessatti siidaa arguu feeti. Kun carraa gaariidha. Kun carraa rabbi namoota saniif akka waa ibsinu nuuf qopheesseedha. Bakki gaariin dhaamsa rabbii namaaf itti dabarsan masjida. Wanti masjida caalu hin jiru. Kanaafuu nuti masjida bakka hawataa taasifne. Laalaa suuraa kana namni gurraacha Afrikaa namni Afrikaa kibbaa keessatti tuffiidhaan ilaalamu. Namni Afrikaa kun ijoollee Awurooppaatti haasa'utti jira. Ijoolleen tun warra adiidha. Yahudaa fi Nasaaraadha. Ijoollee tanatti waa'ee tokkichummaa rabbi haasa'utti jira. Wanti garas dhufaniif barumsa amantii barachuudhaaf miti. Of bashannansiisuudhaaf garas dhufan. Nutis wantoota islaamummaa mul'isan keessaa isa tokko hojjechuutti jirra. Yoo dalagaa tokko hojjechuu barbaaddan wallaahi carraa hedduutu jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya
gargaarsa keessan barbaanne waan kana hojjechuu qabdan haasa'uu jalqabuu qabdan beekumsa rabbiin isiniif kenne namaaf qoodaa dalagaa san irratti ogeessa ta'uun barbaachisaadha miti yoo dhugaa takka qabaattan nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam balliguu anni walaw aayaa takkallee yoo taate waan narraa argattan namaan gahaa jedhan dhaamsa kana namaaf dabarsaa dhugaa tokko yoo uf harkaa qabaattan haasawaa rabbillee isiniif dabala kun iccitii barumsaati waan qabdu ofirraa kenni rabbi tabiraa ittisiif dabala haasawa kiyya kanaan goolaba hoogganaa sagantaa kanaa akkasumas obboleeyyan kee jaalatamoo dipaartimentiin odeeffannoo carraa kananaaf qopheessuu isaatiif hedduu isa galatoonfadha anamma dura gara dachii kanaa dhufee ture sababaan dhufeefis namoota akkaan gara ameerikaa deemee namicha guddaa isaanii jaaluut jimii swaagaartitti deebisaa quubsaa kennu na godhan galatoonfachuuf dhufe amma dura gara na dhufuu kiyyaaf sababni san ture garuu akkuma dhufeen kallattii garaagaraatiin rakkoon natti dhufte akkuma nas dhufeen namoonni natti dhufanii obbo Diidaat reediyoo keenya irratti akka haasoftu feena obbo Diidaat TV keenya irratti akka haasoftu feena obbo Diidaat kottuutii nuun haasee jechaa na cinqan waan san dalaguu hin dandeenye amma akkuma haasawa kana xumureen gara Dubaay deemuu qaba sababaan ammoo isin amma hoteela keessatti taa'umsa na dhorkuun keessan hin oolu akkuma as keessaa bahin namoota na eegantu jira motoraan na dabaalanii buufata xayyaaraatti na buusan asirraa gam akka fagaatun beeku Dubaayittis eegaa haasawa godheen booda ammas deeggartoota kiyya jalaa dheessuu qaba waan kana nin jaaladha natti tola garuu amma maashina waggaa 70 fi guyyaa 4 dalage tahee jira kanaaf dalagaa akkaan natti ulfaata isinis kana hubattanii garaa naaf laaftanii akka nagayaan bahu na gargaartan jedhee yaada wa akhiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin It's a bit too much for this old machine. You know, it's 70 and 4 days, 70 years and 4 days old now. So I hope you'll have a little extra mercy on me, kindness on me, to allow me to go out peacefully. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.